ምን ሳይሆን እኔ ቀስ ብዬ ወደኛ ሃይማኖት አመጣታለሁ ኦርቶዶክስ አደርጋታለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት። እንደ ሐሳብ ደረጃ ኦርቶዶክስ አደርጋታለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት። አንገቴ በቢላ ካልሽ በኋላ ግን እንደማትሆንም አብሬ እንደማልቀጥልም አውቄዋለሁ። ኖርማል ጀስት ፈን እያደረግን ቆየን ማለት ነው። እና ዋነኛውን እምነት ብለህ ያስልኝ። ከዛ ውጪ ሌላ ችግር አንዳንድ የውስጥ ችግር ይኖራሉ። ከዛ ውጪ ግን ከእምነት ውጪ እኔም ቤተሰቤ ስላልፈቀደው ህብረተሰቡም ስላልፈቀደው አብሶ በዚህ አጋጣሚ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሁሉንም ይቅርታ። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ስገባ አንዳንድ ሰው አለ የሚገላምጠኝ ምናምን በቃ ግን እኔ ወድጄ ይመስለዋል። እኔ ግን እንደ ሀሳብ ጥሩ ሀሳብ ነበር ያሰብኩት። እሷን ወደ ኦርቶዶክስ እምነት አመጣታለሁ የሚል ሀሳብ ነበረኝ፣ ግን አልተሳካም። እሷም አንገቴን በቢላ ካለሽ በኋላ ኦርቶዶክስ አልሆንም ካለሽ በኋላ ነው ሁሉ ነገር የተገለጠልኝ። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ይቅርታ። በጣም እኔ ትክክል ነገር ሁለት እምነት የለም፣ ትክክል ነገር አላረኩም። ምንም አይቆጨኝም፣ አይጸጽተኝም። አሪፍ ጊዜ ያሳልፈናል። በጣም ነው መወዳት። አሁንም ቢሆን በጣም ነው መወዳት። በጣም የዋህ ልጅ ነች። በጣም ሚስኪን ጀግና ሴት ነች። ለሴትነት በቃ በሴት ተምሳሌ ልትገለጽ ትችላለች። ግን ያ ነገር ቢኖርም ማንም ሰው ያጠፋል። በጣም እያጠፋ አሁንም እያጠፋች ነው። ወደፊትም ልታጠፋ ትችላለች። ግን እሷ ባጠፋች ቁጥር እኔም እየተደመርኩ መሄድ የለብኝ፣ ከት ማድረግ ነው ያለብኝ አይደለም። ፈጣሪ ልቦን ይስጣት ለሷ። جالتني كده في توتا فرجت توتا في السيكون قلتاً عندما كيسني بك جرتني تنتين سيدوا ويسني جرتا هاربي براكبا تسني فيها لحن بيتنا ويتنطرالا شير لاي قرشوان نمت كل برانا سبيس انجالا لا في كبيرا سيدا قلتا إذا بيتون انجالا قرشوان سني فيها بعدين بتوتا غافل سيدي يشوشان مزيا كانت فتوى وان تيا في ድግሱ ድግሳችን ፕሮግራማችን ነው ብለን ለኤንጌጅመንት፣ ለቤቢ ሻወር፣ ለብራይደል ሻወር፣ ለልደት፣ ለግአት እንዲሁም ለሌሎች ፕሮግራሞች ይሄን በመሰለ መናፈሻ አሊያም በፈለጉበት ቦታ ሙሉ የኢቨንት ጥቅል ይዞላችሁ መጥቷል። ፎቶና ቪዲዮ፣ ኬክ፣ ኬተሪንግ፣ አልባሳት፣ ሜካፕ፣ ጥፍር እንዲሁም የወንዶች የውበት መስተንግዶ ጋር የያዙ ሙሉ ጥቅሎች የተለያዩ ሙሉ ኢቨንቶች ከ29500 ጀምሮ የተለያዩ ጥቅሎች ይዞላችሁ መጥቷል። አድራሻ 22 አክሱም ሆቴል አጠገብ ባይነ መረከሳ ገሩ ሰልቁመት ጀቹዳ ተነዱረ ጀቹዳ ቪዲዮ እን ሆጀቴ አካ እሸን ኡፈታቴ ኤቢሲሱት ትኑ ሆጀቴ ጅራ እነሱን ታይ አከም ተረከነ ጀቹ ደንደ ኢኩነ ጋፊዳ tokko jechuudha. Amman akkuma iddoo kanatti immoo iddoo wal fakkaataatti wanti yaa nama biraa qalabatiitti godhate inni illee iddoo wal fakkaataa kornari wal fakkaataa tokko keessatti kan hojjetan jechuudha. Kuni beeksisa hojjechaa jiranii namoonni wanti yaa ammas dogongora lammaffaa ammas rakkoo lammaffaa ammas miidhama guddaa keessatti kuftee warra jettan no yaaddeena isaan beeksisuma hojjechaa jiran malee duraan illee jechuudha waan akkas garuu baay'ee isaa dhugaatti dhiyaate dhugaa fakkaata. Haa ta'u malee wantoonni tokko tokko duubatti wanti jiran yoo kan laaltan ta'e har'a kan dubbatuu fi kan duubatti ta'a viidiyoota hojjechaa ture yoo wal madaalchiftanii ilaaltan gongumaa akka soba ta'uusaa asirratti bareechuudha. Okay, eega har'a ishin amantaa isheeta filadha jettee anas amantaan kiyyatu naa caala jedhee eessa dhaqee daa'imti garaa keessa jiru sun Lengeda yoo kana video hojjetanii nu argisiisanii turre eebbisiisan turre kanaafuu jechuudha akkuma tana dura littoofik maarnaa wajjin godhesanii kunilleedha gowwoominaan isin jechuu barbaada. Egaa social media kanarratti namni karaa ittiin fakkeessee jiraatu wennabu kuni garuu hangas dhugaadha jedhee hifudhanni gongumaayyu durumaanu akka pirankii nutti ta'u booduma waan beekudha hundaafuu jechuudha.
asirraa jechuudha waan tokko wanni nu hubachuu qabnu wanni dhugaas haa ta'u sobas haa ta'u dhimma isaaniiti nuti garuu jechuudha fakkeenyaaf namoonni biraa jechuudha namni isin jaallattan tokko namni amantaan isaa amantaa keessan ol fakkaate ta'uu qaba maaliif fakkeenyaaf boru daa'imti uumamuu danda'a daa'ima lama yoo uumatte tokko tokko adda fudhachuu hin dandeessu daa'imti kee amantaan haadha isaa kan biraa abbaa isaa kan biraa yeroo sanitti maafan amantaa haadha kiyyaa kana dhiisee kan abbaa kiyyaa kana kabaje jedhee daa'imti sun illee qalbiin lama ta'uu danda'a. Kanaafuu jireenya keessanitti gammachuu har'aa kana qofa osoo hin laalin borullee ilmoo keessaniif illee yaada deema jechuun isiniin jechuu barbaada isinirra beeketii miti hangam beeku tokkorraa nuti har'a gammachuu har'aa kanarratti hundoofna baay'een keenya garuu boruu keenya ilmoo keenyaaf yaada gammachuu har'aa kanaan wal madaalchifne boruu keenyaafillee ilmoo keenyaafillee yaada deemuun nurraa eegama. Egaa amantaa irratti namoonni amantaa garaagaraa ta'anii wajjin gaa'ela gaggeessanii daa'ima argatanii jiraatan hedduutu jira hin jiru isiniin jechuu kootii miti haa ta'u malee jechuudha garuu amantaa tokko wajjin jiraachuun amantaa tokko wal fakkaataa wajjin gaa'ela gaggeessuun baay'ee filatamaadha akka kiyyatti jechuudha. Kanaafuu jechuudha yoo isinii danda'ame gaa'ela isin uummattan gaa'elli keessan kan amantaan tokko ta'e ta'uu qaba. Kanarratti amantaa eenyumtu amantaa ofii kan namni amantaa ofii hin kabajne namni amantaa ofii hin jaalanne amantaa namaa hin kabaju amantaa nama birootillee iddoon kennuu fi nama biraarra hin kabaju jechuudha. Tokkoffaa amantaa keenya kabajuu kabachiisuun nurra jira jechuudha. Jaalala akkuma jirutti ta'ee jaalalaa fi amantaa yeroo wal madaalchifne baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu inni guddaan amantaa keessanii namni jaalattan tokko jechuudha. Aduu isin addunyaa kanarra buqattan inni sun asumatti hafa garuu amantaan keessan isuma wajjin du'a. Amantaa keessan filadhaadha. Bakka nama amantaa keessan wajjin wal madaalu jaalala keessan illee akkasitti wal madaalchisuu qabdan isiniin jedha. Kun yaada kiyya. Egaa wanti yaan karaa biraan kan irratti hojjechaa jirti. Kana biraan kan ta'uusaa beeka. Kuni waan dhugaarraa fagaateedha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Waan baay'ee nama gammachiisudha. Waan baay'ee nama kofalchiisus viidiyoo har'a hojjetan irratti iddoo tokkotti jechuudha. Viidiyoo wal fakkaataa heddumti illee hin jijjiiramne bara. Maaliif mallee laaltanii heddum baafattanii. Egaa viidiyoon har'aa qabadha isiniif dhiyaate asuma irratti xumuraa viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti nagaa tura. በጣም ብዙ ጊዜ ማርያምን እንዴት እንደምወዳት እኔ ነው የማውቀው። ከእናቴ ከወለደች እናቴ ቀጥሎ ዋነኛዋ እናቴ እሷ ነች። እና ድንግል ማርያምን አታማልድም ከሚል ሰው ጋር ደግሞ መቀጠል ከባድ ዋነኛ ይሄ ነው። በቃ በእምነት ጉዳይ ነው።